Karumarra deemaan oolee jechuudha. Waraqata baadheen karaarra deemaan illee hin beeku jechuudha. Achi galgala guyyaa sana bilbileef ishiidha. Bilbileefin galgala baay'een natti dhaga'ame bu'aan oolee jechuudha. Bilbileefennaan silkiin irraa kaasuutti. Achi ammas kan obboleessi irratti deebisee bilbileef. Achi obboleessi hodhu galaanodha itti kennee maal dhabdeettee narra cufte. Achi anis bakka Uchuma ishii kana arguu irra facciisu nama jedheen. Gaafan jalqaba fuula miidiyaa irratti baasu ani kana nama waan jedhu tokko barreessan ture jechuudha Facebook irratti baasen of ajjeesuudhaafan ture akka tasaaree wanni kun hordofaa oolanii guyyaa sana isaan manatti natti tolseenanii jechuudha. Manatti gaafa sana natti tolseenan anis Nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan warroonni laayik sheer gootanii na gargaartanii jabeessitan guddaa galatoomaa jechaa warroonni immoo mana koo hin beekne koottaa mana kootti dabalamaa jechaa har'a sagantaa adda ta'e tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Innillee maalidha yoo jettanii dargaggoo jaalalaan miidhame kana qabannee dhufnee jirra. Innillee maal seetanii hanga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turuudhaan nu dhaggeeffadhaa isiniin jechuu jaalanna. Egaa ka namni nama ta'e kan hin dogongorre hin jiru nama dhiisaatii kompiitaroonni dogongoraa innaa dargaggoon kunii fi shamarreen kunis wal jaalatanii jiru jaalalaan wajjin jiraatanii jiru haga mana jireenyaa wajjin jiraatanii jiru garuu haa ta'uutii mooyyuu ishee shamaraa suni osoo jaalala dhugaa hin taane jaalala sobaatiin qabeenya isaatiif maallaqa isaatii jettee itti sittee immoo dargaggoo kana miitee irraa guruun immoo hedduu waan ulfaataadha. Innaa ani dhaamsa shamarree kana qabuun dubbadha. Innaa obboleetti koo ati dargaggoo kanarratti yookaan obboleessa kee yookaan jaalallee kee kanarratti dogongora guddaa akka hojjette sitti hima. Garuu immoo rakkoo isin lamaan jiru fi rakkoo ati sagattee deemtes adda baasee beekuu dadhabu imimmaan isaa kun baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Dhiira boochisuun immoo cibbuudha. Innaa yaa obboleettii koo sillee sitti fakkaate yookaan immoo jibba isaa qabaattee deemuu dandeecha Waaqayyoo lubbuunaa siif haa deebisu bakka seentetti daarii lammataa seente Waaqayyo siif haa ho'isu jecha obboleessa keenya kana dhiifama gaafachuu qabda sin jedhaan akka nama tokkootiitti akka obbolummaatitti jechuudha. Amma booda obboleessi keenya kun abbaa manaasii ta'uu hin danda'u garuu akka obboleessatti dhiifama gaafachuun dirqama keetiin jedha. Egaa kan waan hedduu nama gaddisiisudha. Akkuma argaa jirru kanatti akkuma suuraa armaan olitti argaa jirru kana ati yookaan bakka deemte san obboleessi yookaan dargaggoon kun maallaqa hin qabu qabeenya hin qabu jettee kan qabeenya qabu filachuu dandeessa. Kun immoo filannoon kee maal akka ta'eetu isaa gattee deemte isaaf isin lamaan beeka malee nuti wanti beeknu hin jiru rakkoo isin lamaan jidduu jiru. Garuu immoo dogongorri ati goote erga obboleessa kee kana yookaan immoo abbaa manaa kee kana fedha isaa hin qabaanne lakki ati si faana jireenya kana haala kanaan itti fufuu hin danda'u jettee dhuguma jirtu itti himtee biraa deemuu qabda turte malee boochiftee yookaan imimmaan isaa dhangalaastee tuffattee biraa deemuu hin qabdu ture. Kun immoo dhaamsa kootiidha. Egaa kan obboleessa koo immoo kan dhaamsanii qabuu fi ni jaalataa jaalachuun waanuma jiru jibbamuunis waanuma jiru isheen dursa si jaalattee deebitee si jibbiteerti giddina jaalala hin taatu waan ta'eef atis waan hiree keetii waan carraa keetii Waaqayyo siif kenna waan ta'eef nama tokko hin qabdu obsuu qabda ilma dhiiraati waan taateef kanaafuu ishiin deemte jettee yookaan immoo deebi'ee lammata shamarree biraa hin argadhu jettee hin booyini siin jechuu jaaladha. Isa taansuudhaan immoo namoonni fakkaattonni akka keetii hedduutu jira jechuudha. Fakkaattonni akka keetii kun hedduutu jira. Kanaaf har'a keessi koo cabeen jira, kufeen jira,
miilli koo laafsha'ee jira deebi'ee dhaabbachuu hin danda'u jaalala biraa jalqabuu hin danda'u jettee kan yaaddu yoo ta'e kuni dogongoraa guddaadha. Maaliif jennaan ati har'a daa'ima har'a tokko jettee yoo kaate kan ishee caaltu argattee jaalala duraa jaalala ajaa'ibaa argattee jiraachuu ni dandeessa. Isheen ganamumaayyuu kee hin turre yaada wal jaalattan malee jechuudha. Immoo nama tokko si jaalate yookaan immoo waan tokko taate yoo irraa deebite maafan ofitti wanti kun naaf ta'uu dide yookaan naaf milkaa'uu dide yookaan maaf naaf narraa deebi'e jettanii jechuudha. Ofitti sin gaddini hin tamarranini maaliif jennaani wanti kuni odoo wajjin hortanii wajjin kan turtan ta'eyyuu siif hin taatu odoo kasii taatu ta'ee duraa sirraa hin gortu jechuudha. Kanamooyyuu wanta namaaf hin taane waaqayyoon namarraa deebisa waan ta'eef kana waaqayyootu raawwatee kanaaf odoo kan wajjin turtan ta'eyyuu wajjin hortan ta'e siif hin taatu jechuudha. Teetii miti kan nama biraa waan taateef kee carraan kee ganaadha. Gana si eeggata waan ta'eef ati taa'ii carraa kee eeggadhu nama cimaa ta'ii cimii siin jechuu jaaladhaa kuni dhaamsa kooti siin jedha. Walitti mufanne jiruu wal dhabuun eegan oolamne silaa duraanuu wal baruu baanne jiruu wal dhabuun eegan oolamne silaa duraanuu wal baruu baanne. Gammachuu malee walitti mufanne. Karumarra deemaa oolee jechuudha. Waraqata baadheen karaarra deemaa illee hin beeku jechuudha. Achi galgala guyyaa sana bilbileef isheedha. Bilbileefin galgala baay'een natti dhaga'ame bu'aan oolee jechuudha. Bilbileefennaan silkiin irraa kaasuutti. Achi ammas kan obboleessi irratti deebisee bilbileef. Achi obboleessi hodhu galaanodha itti kenne maal dhabdeettee narra cufte. Achi anis bakka gochuma ishii kana arguurra fachiisu nama jedheen gaafan jalqaba fuula miidiyaa irratti baasu ani kana nama waan jedhu tokko barreessan ture jiru Facebook irratti baasen of ajjeesuudhaafan ture akka tasaaree wanni kun hordofaa oolanii guyyaa sana isaan manatti natti tolseenanii jechuudha. Manatti gaafa sana natti tolseenan anis nan dhisee achi rafe naa jedhanii tan rafe garuu wanta hin taane wanta hin yaadamnetu ta'e guyyaa sadii moo guyyaa akkas guyyaa afur booda waldaatti nuuf argee jechuudha. Charchiitti nageessanii harkii fi miilli kiyya hidhamee jiraayyuu innaa anis naafifadhe maal ta'e kana jedhee jechuudha. Erga nufitti deebi'ee booda. Anaanuu gaaffii natti uumaara. Galaanoon namiidha jetti moo maallatti narratti jaalate jetti moo sababa malee miti beettee ati tarii rukutaan ture jettee tase. Guyyaa sana bichaa jechuun gochaan isheen gootu jechuudha. Gochaan isheen ana biratti gootu ani nan dhiisetan waan ishee jaaladhu fadhi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata dureen haasaa kiyyaarraa jechuudha. Jaalalleewwan lamaan osoo wal jaallatanu jechuudha. Gaafa gargar bahan maaliif jaalaltii gara nam tokkootti daba? Maaliif nam tokko boohaa? Nam tokko maaliif callisee taa'a? Kan jedhu walumaan xiinxalla jechuudha. Jaalallee hankee yoo akkam ta'e ati wareegama kaffaliif malee wareegamni siin kaffalamin wareegama isarraa hin barbaadin ati wareegama kaffaliif waan an siin jedheef hin qaba. Jaalallee kee hagam si jaallatu tokko yoo ati yeroo hunda ofitti jajju ta'e yeroo hunda inni akkasiif godhu ta'e wama hunda inni akkasiif godhu ta'e fakkeenyaaf na jaallateera jettee yeroo hunda silkii inni sii bilbiluu eegdu yeroo inni sii bilbile irratti cuftu eddee kiyya haa argu jettee halkan tokko faa biloo gootee ati bultu sun jaalalleen kee sun yoo hagam si jaallate akka inni si malee jiraachuu danda'u itti agarsiisaa jirta jechuudha. Okay, akkana yoo jenne ati immoo yoo wareegamni siif kan kaffalamu ta'e yoo waan ati barbaadde jaalalleen kee siif guutaa yoo ati lolteen isa si araarfataa yoo badiidhuma kee ta'ee isatu dhiifama si gaafataa namu ati ittan laaggattee jiraataa turte jechuudha. Gaafa gargar baatan si'i kan boo'u. Ati inni yoo ati immoo isa wareegama kaffalaa fi waan dandeesse godhaa fi turte booda gaafa gargar bahuu jechuudha. Ati silaa waan dandeesse gootee fi dadhabde gaafa isarraa gargar baatu garaa fayyaa gargar baata. Innoo waan shururuu jiraataa tureef waan barbaade hunda ati yoo inni dallane araarfataa turteef jechuudha. Gaafa siin gargar bahu nama akka keetii argachuu hin danda'u yaada jedhutu itti dhagahameenaan isatu booha jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee jara kanarraan siniif dubbadha. Amma waa'ee gurbaa kanaa dubbatamaa jira hedduu kana jechuudha. Gurbaa kana
yaada isaa qofa dhageessane malee intalli osoo himattee isa caala akka miidhamaa taate as taa'een arge. Maaliif naan jedha gurbaan kun sababni inni isii duuka akkana maraataaru sababni isiidhaaf jecha akkana maraataaru wallaahi na amana waan isiirraa jaallatu tokko qaba. Waan gaabbu tokko qaba. Waan itti balleesse tokko qaba. Waan silaa otoon ta'eefii jiraadhe gaafa siin akkana naan jettu tuun akkana godheefii jiraadhe jedhu qaba. Inni nama jedhaaru isa kana jechuudha. Isii sana wareegama kaffalchiisaa ture. Isiin akka inni barbaadetti isa jiraachisaa turte jechuudha. Kanaaf isatti dhagahama. Isiinoo isarraa waan barbaaddu isaaf gochuu malee isarraa waan barbaaddu waan dhabdeef isarraa gargar baate. Utuu himattee isiinis akka gurbaa kanaa jechuudha. Isiin isaa ol kan miidhamteedha. Gurbaan kun na amana isii wanti inni jaallataa jiruuf wama tokko irraa arge haalasi jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa jaalallee keessaniif wareegama kaffalaa malee hin kaffalchiisinaan dhaamsa Awwal Kadiir.